jaarmiyaan mirga namoomaaf falmu kun ibsa waxabajjii 23 bara 2026 baaseen TPLF wixinee seeraa kana kabaase bulchiinsa yeroo ce'umsaa mootummaa federaalaatiin muudame aangoorraa kaase erga tajaajila loltummaa biyyaalessaa Eertiraa waliin haala wal fakkaatuun namoota guuruu jalqabeen boodadha jedhe. Jaarmiyaa Human Rights Watch jedhamutti daayireektar itti aantuu damee Afrikaa Laatishaa Badiir dhalattoonni Tigraay walitti bu'iinsa waggoota 2 turee fi badii hamaa qaqqabsiise keessaa ammallee akka hin bahin jiran himuun aangawoonni naannichaa sababa muddama siyaasaa amma jiruun namoonni siivilii tajaajila loltummaa akka kennaniif dirqisiisuu hin qaban. Warra dirqamaan loltummaatti seenuu kana qeeqanis adabuu irraa of qusachuu qabu jechuun akeekkachiiste. Labsiin wiixineen qophaa'e kun mana maree naannichaatiin raggaasifamuuf akka adeemsarra jiru ragaan BBC Tigirinya maddeen irraa argate ni mul'isa. Kutaa jalqabaa wiixinee labsichaa keewwata 5 irratti dhalataan Tigraay umuriif haalli fayyaa isaa iyyamuuf kamiyyuu waamicha waraanaa mootummaan naannichaa dhiyeessuuf fudhatee hirmaachuuf dirqamni biyyaalessaa akka irra jiru ibsa. Gareen mirga namoomaa Ethiopian First jedhamu guutuu Tigraayitti dirqiin waraanaaf dargaggoota guuruun raawwatamaa akka jiru mallattooleen mul'isan akka jiran AFP'tti himeera. Kutaa sadaffaa bakka itti gaafatamummaa yakkaa jedhu jalatti ammoo waraanni Tigraayitti makamuu yookiin waraanuuf namni hayyamamaa hin taane kamiyyuu yookaan ammoo cinaa hiriiruun yookaan adda waraanaatti bahee ga'ee isaa akka ba'uuf waamicha dhiyaateef kan hin fudhanne taanaan birrii 10,000 haga 50,000 adabamee dirqama isaa akka ba'atu taasifama jedha wiixineen kun. Keewwata kana jalatti sochii humnoota Tigraay yookiin mootummaa saaxiluun meeshaalee waraanaa seeraan al qabachuu, rasaas yookiin richiitii dhukaasuun akkasumas miliquuf yaaluun waamicha biyyaalessaa deeggaruu dhiisuun hidha yookiin maallaqaan akka adabsiisu ibsameera. Dirqamni waraanaaf guuramuu Tigraayitti raawwatamaa jiru yaaddoo uumuu isaatiin dargaggoonni hedduun naannicha gadhiisuun naannolee Itoophiyaa birootti baqachaa akka jiran yoo ta'u, kan ammoo naannichuma keessatti dhokatanii akka jiran dubbatu jiraattonni BBC'n dubbise. Naannichatti sababa dargaggoonni waraanaaf adamsaman kanaaf sochiin danqamee akka jiru ka himan jiraattonni kunis yaaddoo uumuu himu. Dirqiin waraanaaf adamsamuu kana jiraattonniif dhaabbileen mirga namoomaa balaaleffachaa akka jiran yoo ta'u, TPLF hojiin waraanaaf dargaggoota guuruu kun fedhiidhaan kan raawwatamu jechuun haaluu ejensiin oduu Faransaay AFP gabaasee ture. Akka gabaasa AFP'tti dirqiin waraanaaf guuruun kun dargaggoota sirna awwaalchaa irratti argaman dabalatee bakka hedduutti raawwatamaa jira. Warri qabamanis dirqamaan gara kaampiiwwan leenjiitti geeffamu. Gama biraatiin dhaabbanni mirga namoomaaf falmu Human Rights First Ethiopia jedhamu qaamonni nageenyaa Tigraay naannicha keessatti sochii babal'aa dargaggoota waraanaaf guuruu fi humna waraanaaf nama fo'uu raawwachaa akka jiran eeruun ibsa baaseera. Komishiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa yeroo dheeraadhaaf ajandaa uummata irraa walitti qabaa turuudhaan qabxilee 8 adda baasuu ibsee jira. Ajandaaleen kunneen 8 ajandaalee hedduu dhiyaatan keessa cuunfamuudhaan adda kan ba'an ta'uudha komishinichi beeksise. Qabxilee isaan adda baasan kunneen maal akka ta'an waa'illi koo Zalaalam Taaddasaa nutti himuudhaaf na biratti argama. Ayyee hirphaa komishiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa galgala kan ibsa kennee jira miidiyaalee fi qabxilee 8 marii yeroo dheeraa booda adda baase keessaatti qabxii tokkoffaa irratti kan kaase waa'ee ijaarsa biyyaati. As keessatti seenaa fi eenyummaan uummata biyyichaa akka ilaalamu adda bahuudha kan ibsee mirga abbaa biyyummaa akkasumas dhimma bulchiinsa afaanii fi aadaa qabxii kana keessatti akka ilaalaman adda baasee jira. Qabxii lammaffaa keessatti kan ka'e dhimma ijaarsa mootummaa fi caasaa isaa kan jedhu yoo ta'u as jala qabxilee hedduutu jira gara qabxii 10 oltu jira. Isaan keessatti muraasa kaasuutiif ijaarsaa fi caasaa mootummaa akkasumas gosa mootummaa akkamiitu biyyattiif barbaachisa kan jedhu hiree ofii murteeffachuu dhimma keewwata heera mootummaa keewwata 39 irra taa'ee jiru hiika sabaaf sablammoota achuma keewwata 39 jalatti kan ilaalamu yeroo aangoo mootummaa naannoo fi mootummaa federaalaa daangessuu kan jedhu as keessatti caqasamee jira. Naannoo fi mootummaan federaalaa hariiroo akkamii wajjin qabaachuu qabu kan jedhus qabxii kana keessaati isa tokkodha. Kan biraa mootummaan naannoo fi mootummaan federaalaa aangoo akkamiin wal faana qooddachuu danda'u qoodinsa qabeenyaa mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo bulchiinsa naannoo fi daangaalee isaanii akkasumas immoo ijaarsa naannolee haaraa kan jedhu qabxii kana keessatti kan ilaalamu jechuudha. Akkuma beekamu dhiyeenya naannoleen dabalamaa jiru lakkoofsaanii Itoophiyaa keessatti dabalataatiin dhimma gahee paarlaamaa fi ijaarsa kan jedhus qabxii as keessatti adda baheeru akka ta'edha kan ibsanii. Aangoo heera mootummaa hiikuu kan jedhus qabxii kana keessatti caqasamee jira. Kan biraa immoo sirna heera mootummaa fooyyessuu kan jedhu keessumaa keewwata 104 fi 105 caqasuun komishinichi as jalatti akka hammataman ibsee jira. Qabxiin biraa qabxii lammaffaa jalatti ka'e dhimma filannoo fi paartiilee siyaasaati gahee akkamii qabaachuu qabu kan jedhu jechuudha. Gaheen mootummaa fi paartii biyya bulchuu adda baasuu akkasumas immoo itti fayyadama qabeenyaa mootummaa paartiileen siyaasaa biyyattii qaban mirga isaan qaban kan jedhu as keessatti hammatamee jira. Qabxii sadaffaan dhimma magaalota federaalaati. Itoophiyaa keessa magaalota federaalaati
federaalaa lamatu jira magaalaa Finfinnee fi magaalaa Dirree Dhawaa jechuudha. Isaan ilaalchisee dhimmi magaalaa Finfinnee addatti akka ilaalamu tarreeffamee jira. Isaan keessaatti seera bulchiinsa magaalaa Finfinnee fi hariiroo mootummaa naannoo Oromiyaa qaban qooda baajata magaalaa Finfinnee daangaa magaalaa Finfinnee moggaasa maqaalee bakkeewwan adda addaa magaalaa Finfinnee keessaa qabxileen kunneen gaafii yeroo dheeraa ka'aa turan waanta ta'eef jechuudha. Isaan kunneen akka hammataman ka'ee jira. Afaan hojii magaalaa Finfinnee keessaas qabxii murteessaa tokko akka ta'e koomishinichi kaasee jira. Teessoo mootummaa federaalaa kan jedhu akkasuma Finfinnee jalatti akka ilaalamuufis tarreeffamee jira jechuudha. Dhimmi biraa dhimma magaalaa Dirree Dhawaati. Magaalaan Dirree Dhawaa gara fuula duraatti bulchiinsa maal ta'a hariiroon mootummaa naannoo federaal hariiroo inni mootummaa naannoo Oromiyaa fi naannoo Somaalee wajjiniitiin qabu maal ta'a kan jedhus asuma keessatti ilaalama jechuudha. Bakka bu'iinsa inni federeeshinii biyyattii keessatti qabus qabxiiwwan ilaalamuu qabu akka ta'e ka'ee jira. Dhimmi qabxii arfaffaarratti ka'eeru dhimma amantaa fi walabummaa amantaa wajjiniitiin kan wal qabatudha. Kunis immoo amantaan biyyattii keessatti gaggeeffamu haga kamitti daangaa qaba yookaan walabummaa qaba. Akkasumas amantaawwan hordoftoota muraasa qaban akkamittiin eegamuu qabu. Amantaa fi gochaalee duudhaa uummataa cabsan kan jedhu as keessatti ni ilaalama. Dhaabbilee mootummaa keessatti gahee amantiin qabuu fi akkasumas sagalee guddistuu fayyadamuu fi mirga nageenya uummataa kan jedhu as keessatti caqafamee jira jechuudha. Qabxileen shanaffaa irratti kaafame maali? Qabxii shanaffaa dhimma ijaarsa jaarmiyaalee mootummaati. Akkasumas olaantummaa seeraa fi kabaja mirgoota namummaa kan jedhu as keessatti bal'inaatiin ka'ee jira. Mirgoota namummaa waliigalaa keessumaa mirgoota dubartootaa daa'immanii kan jedhu asuma keessatti kan hammatamu jechuudha. Qabxii ja'affaan dhimma dinagdee fi hawaasummaati. As keessatti fayyadamummaa qonnaan bultoota, horsiisee bultoota, faayidaa fi hammattummaa isaan argachuu qaban irratti kan xiyyeeffatu jechuudha. Qabxii torbaffaan dhimma malaammaltummaa fi bulchiinsa gaarii irratti kan xiyyeeffatudha. Qabxii inni 8ffaa fi inni dhumaa immoo dhimma nageenya biyyattii irratti kan xiyyeeffatudha. Nageenyi biyyattii mirkanaa'uu qaba. Dhimma hidhattoota wajjiniitiinis wal qabatee jechuudha. Qaamni hundinuu asirratti gumaachisaa yookaan gahee isaa baachuu akka qabu koomishinichi dhaamuutiin ture ibsa kana kan xumure jechuudha. Waayilii Zalaalam Taaddasaa odeeffannoo dhaggeeffattoota keenyatti himteef galatoome. Galatoomeerra. Dooniin Itoophiyaa Gibee jedhamtu karaa ulaa Hormuz darbuu dadhabdee danqamtee turte imala eegaluu dhaabbanni geejjiba galaanarraa fi loojistikii Itoophiyaa ibse. Dooniin Itoophiyaa kun karaa galoo galaana Oomaan gara Jibuutitti imala eegaluutu ibsame. Dhaabbata geejjiba galaanarraa fi loojistikii Itoophiyaatti hoogganaan damee gabaa fi bakka bu'aan koominikeeshinii obbo Dammisoo Bantii turtii doonii kanaa ilaalchisee BBCdhaaf yaada kennaniiru. ጊቤ መርከብ ከሻርጃ የተነሳችው ዶኒን ጊቤ buufata doonii shaarjaa irraa kan kaate akka lakkoofsa Itoophiyaa guraandhala 28 ture. Ergasii booda taateen sun dhalachuu hordofee bakka sana turuuf dirqamteetti. Egaan ji'a 4 guutuuf guyyaan 3 yookaan 4 yeroo ishee hafu guyyaa kaleessaa socho'uu eegalte. Amma naannoo galoo galaana Oomaan jirti. Nagaadhaan naannichaa baateetti. Haalli qilleensa galaanaa bubbee makate